Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo harri muddee 26 oduu ijoo harraa gurra isin buufna akkuma beekamu hayyuun keenya guyyaa kaleessaa kitaaba hin gaabbu Jarman keessatti eebbisuun isaa ni yaadatama jechuudha haala oowwaa ta'ee fi akkasumallee haala nama gammachiisuun jechuudha kanumaan wal qabatee taazabbii waan achirratti ta'ee fi akkasumallee dubbii yookaan haasaa obbo Jawaar Mohaammed kalee godhan irratti jechuudha qeeqaa achirratti qabuu fi akkasumallee waan irraa taazabee fi hedduu qeerroo Jarmanii galateeffannaa isaanii jechuudha mee waan irraa taazabee fi haasaa isaa san keessa hanga tokko waan jira irraa haxeerareetiin afaan isin kaa'uu dhufe jechuudha hanga dhumatti afaana bu'aa namoonni chaanala keenya faaraa taatan subscribe godhuu hin dagatina viidiyoo laayikii godhaa yaada keessan komentii jalatti barreessa egaan daawwattootaaf kabajamtoota jalqaba irratti obbo Jawaar Mohaammed baga gammaddee qeerroof qarreen Jarmanii hundi keessanuu galatoomaa isiniin jechuu barbaada namoonni laayivii teessanii hordofaa turtan kan qeeqaa turtanillee kan deeggaraa turtanilleen baay'ee galatoomaa isiniin jechuu barbaada kanatti aansee ijoolleen biyya Jarman keessatti jechuudha yuuroo 100 ol baaftanii jechuudha kitaaba tokko yuuroo 100 itti baaftanii bittan baay'ee galatoomaa dhugaa rabbii kabajaatu isiniin mala jechuudha hayyuu keessan kabajanii haala saniin akkasitti ulfeessitanii jechuudha gurra itti godhuu keessaniif baay'ee galatoomaa hayyichi kalee 25 oliin laayivii kallattiin daawwatamee ture jechuudha dinqisiifannaa ajaa'ibaa keessa galee kanumaa wal qabatee daawwattoota keenya kabajamoo oduulee oowwituutu jira jechuudha oduuleen oowwituun har'aatuun jechuudha kitaabni obbo Jawaar Mohaammed kan Jarmanii keessatti eebbifamee akka malee masaraa mootummaa sossoose jechuudha keessafuu jechuudha warreen aangawoota mootummaa ta'an qeeqa kalee waa'ee mootummaa irratti obbo Jawaar Mohaammed haasa'e waa'ee mootummaati wal qabatee haasa'e irratti jechuudha abiyyiitu biyya bulchaa jira moo Jawaartu biyya bulchaa jira kan jedhu qeeqa hamaa kaasee jira jechuudha kanumaan wal qabatee jechuudha sosso'ina guddaa fi akkasumallee muddamsuu hamaatu Arat Kiiroo keessatti uumamee jira jechuudha namoonni itti qaaman itti dhiyaatee jiru akka dubbatanitti kanumaan wal qabatee gara fuulduraatti deemamaa jiru jechuudha keessafuu gara Faransaayii ka deemamuuf deemu jechuudha shira jajjabaatu achirratti xaxamaa jira kanallee gurran isin buusa jechuudha hanga tokko daawwattoota kiyya waan hedduu nama dhibu jechuudha abiyyiin namicha kana jechuudha akka malee jechuudha shira irratti xaxuuf waa hedduu yaalamaa jira garuu waa hedduullee yaalamu hedduun harkaa fashalaa'eera haa ta'u akka gaafa Keeniyaa keessa sanitti ammallee jechuudha biyya Awurooppaa keessatti ugguruuf yaalii godhamee ture jechuudha fakkeenyaaf kanuma kalee Jarman kanuma irrattu shira hedduutu xaxamaa ture jechuudha ni fashalaa'e harkaa cape malee jechuudha hirrifatanii kalee obbo Jawaar Mohaammed haasan kalee obbo Jawaar Mohaammed godhe bar namuma saaruka samii tanarraa gadi darbe malee saarukuma samiirraa gad darbame malee bar dhugaa rabbii haasaa miti haasan kalee jechuudha saarukuma Raashiyaa fi Chaayinaatti tolfamee bar Ameerikaa walitti darbataniin isiniin jedhu dhuguma yoo dhugaa dubbane jechuudha jecha isaa san keessa jechuudha keessafuu waa'ee Oromoo fi Oromiyaa irratti bulloon bookkisaa oole jechuudha haalli inni kalee itti bookkisaa ture haaluma bara 2018 qabsoo wayyaan irratti geggeeffamtee sanii jechuudha eega akkuma beekamu mootummaa kanaan kokkee wal qabanii waliin deemaa jiran jechuudha kanuma wal qabatee jechuudha kadiironni mootummaa kalee rifannaa guddaa keessa oolte isaaniif dukkana baay'isa weefa Jawaar gara Awurooppaa deeme kadiirota mootummaatii fi mootummaallee dukkana jechuudha asirratti immoo waan taazabe tokko kaa'u akka gorsaatti ani irrallee beekee yookaan isarrallee beeknee osoo hin taane nama waan itti mul'ate yaada ofii bilisaan ibsatuuf mirga qaba waan ta'eef waan natti fakkaate tokko akka nama Oromoo tokkotti obbo Jawaar Mohaammed kitaaba isaa haala gaariin eebbifataa jira haala adda ta'een haala namni hundinuu ajaa'ibsiifatuun eebbifataa jira kanan dabalee mootu waa'ee mootummaatiin wal qabatee inni amma silaan haasaa nama guddaarraa eegamuu fi akkasumallee haasaa qabsaa tokkorraa yookaan nama saba tokko bakka bu'ee qabsaa'u irraa eegamu silaa dubbatanii ani baay'ee natti tola ani haasaa hayyichi diimaan kalee haasaa irratti waa xiqqoo qabxii xiqqoo takka hanga keessaa fudhadheetu jira jechuudha hundi keessanuu dhaggeeffatanii turtan jechuudha waa'ee mootummaa hin buqqifnaa mootummaa gara galchinaa mootummaa kana silaa waan akkanaa kana osoo dubbatuu baate ani hedduu natti tola maaliif yoo jette namni waan dalaguu harkaaf dalagaa tarsiimoon deemaa ummata ofii ijaaraa akkasumallee jechuudha hamma dandametti mootummaa sallee garagalchuu taatellee hamma akkaataa mootummaa sun itti garagalchan irratti dalagamuudha malee
namni keenya waanumatti afaanin dubbatte ragaa godhee sitti qaba jechuudha. Amma haasa'anii isinitti haasaa asirratti isiniif dabarsaa jiru kana meebii namoonni itti mufattan jiraatu mala deeggartoonni Jawaar anillee nama tokko jechuudha deeggartoota isaa keessa garuu immoo waan na fakkaate bakka haqa hin ta'inii fi bakka ilmi namaanii dogongora laayivii irra wanni sun laayivii kallattii irra osoo fakkeenya viidiyoo ta'e jechuudha rakkoo hin qabu idiitillee godhanii dabarsa laayiviin immoo waan kallattii darbaa jiru sabaaf sabalammii guutuutu dhaggeeffataa ture garuu akka gorsaatti osoo namni itti dhiyaatu jiru waan silsilaa dhiisanii baay'ee natti tola jechuudha maaliif mootummaa gara galcha taanaan hawaasa guutuu waliin gara galchan rakkoo miti sun jechuun waan namaaf hin ta'in waan hawaasaaf hin ta'in kan buufirraa buqqisuu danda'ulleen hawaasa jechuudha kanaaf immoo yoo dhugaa dubbanne obbo Jawaar Mohammad kalillee mootummallee dhugaadha namoonni kursii jalatti qabaa turelleen isaanuma har'a mootummaa gara galchinaa mootummaa kanallee yoo ta'e waliin deemnaa yoo ta'uu baate gara galchinaa inni jirulleen waanuma dhugaati garuu immoo akka gaafa wayyaanee sanitti hayyichi diiman amma Abiyyi Ahmad gara galchuu ni tola kan jedhuu fi anaaf gaafillee hanga tokko mootu waan irraa ilaalee fi waa hangan yaadeetti waan dandamtu natti hin fakkaanne dhugaa dubbatuuf maaliif naan jedha sababan qaba sababnis kalee gaafa wayyaanee sanii Oromoo guutuu Oromoo bichaa miti sabaaf sablammiitu itti wal ta'ee jechuudha Oromoon adda durummaan qeerroof qarree itti wareegdee jechuudha barattoota isii itti wareeddee haa adda durummaan keessatti qooda shoora ol'aanaa haa taphattu malee jechuudha wayyaanee kan itti qabsaa'e ummata hunda jechuudha Oromummaa bar guutummaan guututti lafa kaatee itti qabsoottee jechuudha har'a garuu Oromoon bakka sadiitti hiramtee jirti matuma ofiitiif na amana bakka sadiitti hiramtee jirti bakki sadeen itti hiramte tuun Marroo deeggartii tuun Jawaar deeggartii tuun Abiyyi deeggartii kun hundi Oromoodha hubadha bakka sadiitti addaan hiramee jira amma fakkeenyaaf Jawaar yoo qabsoo tana dhugaa godhee asii lafaa itti ol ka'e warreen Marroo deeggaranii fi warreen Jawaar deeggaran waliif galan jedhee ni yaada garuu namoonni Dr. Abiyyi deeggaruu fi namoonni Jawaariif Marroofaa deeggaran waliin gala jettanii ni yaaddaniisin abadan qiidii fi ibidda jechuudha qiidii fi ibidda tasumallee waliif hin galanni jechuudha because namni kan Abiyyi deeggarus ani Oromoodha Oromoon na bulchaa jiraa ja osoma duubii beeki kaman duune santu kama fakkeenya firri isaa duune santu deeggaraga ka firri isaa duusun yoo deeggaruu baateellee sigale kanaaf immootu akka kalee sanitti illee ani dhugaa rabbi yoo dubbanne akka gaafa wayyaanee sanitti fakkeenyaaf amma viidiyoo isaan kalee dubbatan irratti wayyaanee mootummaa tana kuffisuun baay'ee simpiiliidha baay'ee salphaadha jechuutti jiran jechuudha fakkeenyaaf obbo Jawaar Mohammad afaan ofiitiin dubbatee jira wayyaanee kalee taankii fi baankii qabdu sanu kan sikuriitii jabaa qabdu sanu ni kuffifnee kan ammoo kuffisuun baay'ee salphaa sikuriitii hin qabanii jedha asirratti illee mootummaan sikuriitii yoo qabaatu baate mootummaan tokko biyya bulchuu hin danda'u dhugaa rabbii walitti himnagaa sikuriitiin isaa meebii laafaa ta'uu danda'a hin beekamu sigalee kanuma mootu biyya Itoophiyaa jedhamtu san keessatti amma waan feete jedhi ol utaalii gadi utaalii samii gaditti kan si bulchu namichuma aangoorra jiru hanga aangoo san gadi dhiisutti filannoon haa ta'u afaan qawweetiin haa galabbatamu waanuma ta'een gara haa galu jennu aangoo haga gadi dhiisutti jechuudha kan si bulchu muummicha ministeeraa kan achi jiru sanii ani akka mataa kiyyatti yookaan akka nama yaada nama tokkotti Jawaar Mohammad yoo qabsoo tana dhugumaan ani in amanu ammallee maaliif jedha waa hedduutu kana durallee dogongorame waa hedduutu kana durallee saba kanarrattillee shira hedduutu dalagame jechuudha gara Jawaariin osoo hin taane garuma paartii siyaasaa Jawaar dabalateetuma jechuudha paartii siyaasaa Oromoo kana hanga Dr. Abiyyi ga'utti jechuudha ummata Oromoo irratti shira guddaa dalagame kan hawaasni hin beekne waan Dr. Abiyyi fi Jawaar Mohammad waliin dalaganu baay'eetu jira har'a rakkoon dhufte jedhanii immoo quba walitti qabu ila waan tokko adda haa baafannu arra shira har'a Dr. Abiyyiin yookaan mootummaan Dr. Abiyyi biltsiginnaan ummata Oromoo irratti hojjette kana hunda Dr. Abiyyi yoo itti gaafatames Jawaar Mohammadis waliin itti gaafatama I'm sure na amanaa kana sigale maaliif jedha sirna kana akka inni hidde hidhatee gaafa kalee inni baankiin ufin ijaarin gaafa kalee inni waraanaan ufin ijaarin gaafa kalee inni diinagdeen gaafa inni dippiloomaasiin ufi hin ijaarin gaafa addunyaan kaatee itti dubbattu gaafa hawaasni Oromoo guutuun ka'ee itti dubbatu paartiin siyaasaa hundi tokko ta'aa jee ummanni keenya guutuun ka'ee tokko taha waltaa waliigala jedhee itti dubbatu itti iyyu namoo gurra qabatee jechuudha aangoo kanallee fuudhanii kan
muummicha ministeeratti illee kennanii isaanillee akka hidhatanii jabaatanii uummata kana fixan ka godhalleen warruma paartii siyaasaa kana jechuudha. Na amanaa kana maaliif har'a osoo isaan gaafa san jala jiranii waliin jiranii kursii jalatti qabanii kursii san gadhaaba tolchuu baatanii har'a deebi'ee Oromoon tuffatamee mormi irraan citu harki irraan citu harmi irraa hin citu jechuudha. Waan tokko wanni sirriitti adda baafannee beekuu qabnu hooyin amma gamaa gamanaa hoo jedhamtu tuni gara Abiyyiitinis gara Jawaariinis jettu tuni wareegamumaaf yoo ummata Oromoo saaxiluu taate qeerroo Oromoo wareegamumaaf saaxiluu taate malee jechuudha. Akka gaafa wayyaanee sanitti waa fiddee ummata Oromollee bilisoomsanii biyyi dhukkootti akkuma Jawaar Mahammad jedhe biyyi dhukkootti biyya dhukkootti tana keessatti immoo biyya jaarree ummata keenya kana goonee qabsootti kaafnee maal jechuun tuni daranuu biyya san hallayyatti oofuu fi ummata keenya wareegamaaf saaxiluu taati malee jechuudha. Mootummaa irratti illee ummata kakaasuun ummata keenya wareegamaaf saaxiluu akka mootummaa waraana ummata keenya irratti labsu godhuu jechuudha malee wanni ummata keenya bu'aa fidu afaan osoo hin taane hojiidha yaa jara keenya. Dhugaa rabbii ummanni keenya beelayaa jira, ummanni keenya rakkachaa jira, ummanni keenya daandii irratti haramaa jira, daandii irratti gatamaa jira, manni irraa diigamaa jira, qonnaan bulaan qonna ofii dadhabaa jira, qonna ofii akkaataa itti qotatu dhabee jira jechuudha. Bahee galuu dadhabee jira. Yoo dandame ta'e dhugaa dubbatuuf yoo dandama ta'e waan rakkoo jiru kana gara siyaasatti waan jiru kana hundaa'u jechuudha. Gara furmaatatti gara araaratti hiisuutu gara haraaratti hanga dandametti jibbaata ga'uutu namarra jiraata malee ummanni illeen akka wareegama kana duraa san hin kafallee irratti dalagamuutu gaariidha jechuudha. Gara Abiyyiitinis gara hundaa warreen hawarsan hawarree kana hunda keessaa bahuu qaba jechuudha. Oromoon zaa ammaa kanatti Oromoon amma jechuun akka jireenya ofiitu afaan wallaale jechuudha. Jireenya ofiitu afaan wallaale zaa kanatti immoo uummata qabsootti kaafnee uummata wareegamaaf dhiyeessina jechuun dhugaa rabbii ibiddaan taphatuu taati jechuudha. Kanaaf mootummaan kun Itoophiyaa miidhee jira, uummata Oromoo keessaf uummata Oromoo miidhee jira, eeyyee miidhee jira, waan gaariillee dalagee jira, gaarii namni dalageellee hin dhobsinu beeka, gaariillee dalagee jira, garuu hammeenya isaatu baay'ata. Garagalchuun hin danda'ama taanaan tarsiimoon waliigalteen tokkummaa Oromoo tokkummaa qeerroo akka gaafa duraa sanitti akka gaafa wayyaan irratti qabsaanii sanitti hamma dandametti qeerroo ijaaranii akkasitti tarsiimoon itti ol ka'uudha yoo taateellee jechuudha. Itti ol ka'uudha malee akkanumaan immoo miidiyaan mootummaan hin kufu miidiyaan tana amana miidiyaa addunyuma tanarratti miidiyaan dhiibbaa guddaa uuma dhugaadha. Ummata irratti kaasuu danda'a akkasumallee rakkoo biyya san keessa jirtu addunyaaf saaxilee addunyaan akka tarkaanfii irratti fudhattu godhuu danda'a miidiyaan jechuudha. Kanala miidiyaan immoo aangoo nama dhabsiisaa miidiyaan aangoo irraa nama buusa jedhu kun ilaalcha dogongoraati beeka. Sila namicha kana osoo aangoo irraa darbamuu taate gaafa Oromoon akkanatti Kanaadaa keessatti biyyoota adda addaa Kanaadaa, Awustiraaliyaa, Awurooppaa, Jarman, Faransaay biyya hunda keessatti jechuudha ala bulaa turte, cabbii keessa bulaa turte, miidiyaa qabdu hundaan gadi baanee iyyaa turre, Oromoon biyya keessatti hiriira bahaa turte. Sila gaafni Dr. Abiyyiin gadhiisu aangoo gaafa sani gaafni mootummallee garagalchuullee danda'amu addunyaatu gurra siif kennee jira jechuudha. Amma immoo ummanni illeen hamma ta'e rafee jira jechuudha. Sigalee maaliif ummanni kun dhume kaan rasaasan dhukkee irraa kaasanii kaan qabeenyaan kuffisanii kaan immoo sodaachisaan onnee keessatti duute kaan ilmaan jalaa ajjeesuun hiyyoomsanii ilmoon nama hiyyoomsiti duuti nama cabsanii kaan immoo diinagdeen cabsanii ummanni keenya kun cabe kun imimmaan jalatti kun hanga dandame warri gara bulu mootummaa jalatti mataa qabatee mootummaa jalatti cabee jira, mootummaa jalatti kufee jira, miila mootummaa jalatti kufee jira, garaa jalatti kufee jira. Kun immoo du'aan cabee jira jechuudha. Warri garaaf hin bullu saba keenya malee garaaf hin bitamnu jedhe dhumee jira hundi isaanii jechuudha. Sigalee dheena rasaasaa ta'anii jiran kun bosona jira jechuudha. Hayyichi keenya obbo Jawaar Mahammad illeen isarra beeknee osoo hin taane waan nutti fakkaate maaliif mudannoo kana keessa darbine waan ta'eef jechuudha akka lamuu nutti hin deebine jechuudha. Hayyuu keenya illee gorfatuun hawaasa keenya keessa jirti jechuudha. Hawaasarra jira jechuudha. Kanaafuu wanni darbe akka hin deebine hawaasni keenya dhumaaf akka hin saaxilamne obbo Jawaar Mahammad illeen kana itti yaadee dubbatuu qaba. Mootummaa fakkeenya mootummaan kun mootummaa naatoo namaan qabne mootummaa hawaasaaf waan tokkollee naatoo tokko rifannoota tokko hin qabne jechuudha. Kanaaf immoo sababa kanaan amma
jawaartu ummata narratti kaasaa jira jawaar ummanni akka haasaa jawaar kan dhagee ummanni hin kaane je niitoorkii irraa muruu mala ummata irraa jechuudha ummata waraana irratti labsuu mara jechuudha maaliif wanni hundi sarka jirti waan ta'eef biyya san keessatti jechuudha ummanni keenya gaafa kana waraanaan hagoogamee jechuudha sagaleen isallee ni affanamtee addunyaan waan takka irraa quba hin qabdu jechuudha kan inni ufi fakkeenyaaf biyya keessa jiru biyya alaa jira maybe biyya keessatti yoo deebi'e isumaa'u rabbi nagaa haa godhuu fi garuu waa'ee mootummaa kana dubbatuun gaarii irratti dalaguun gaarii saba rakkoo ummata keessa jirtu baasanii ummatatti himuun rakkoo shira mootummaa qaama mootummaa kanaatiin ummata Oromoo irratti dalagamaa jiru ummataaf ifa godhuun bareeda gaariidha sun garuu waan mootummaa ummata kanarratti kaasu waan mootummaan itti miira keessa galee ummata kana waraana irratti labsuu danda'u dubbatuuni baay'ee gaarii natti hin fakkaatu egaan daawwattootaaf kabajamtoota haasaa Obbo Jawaar Mohammad irraa wanni xiinxalee kana fakkaata egaa eebbi kitaaba hin gaabbu akkuma beekamu gara fuulduratti illee itti fufa jechuudha walumaan hordofaa kan deemnu ta'a jechuudha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe godhuu hin dagatinaa viidiyoo laayikii godha yaada keessan komentii jalatti barreessuu hin dagatinaa sheer waliif godha daawwattoota kiyya guyyaa guyyaan oduulee waqtaa Oromoof Oromiyaa irratti waan fuulleffatu kamiyyuu qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a namoonni guyyaa guyyaan rakkoolee akkasumallee oduulee haaraa dhaga'uu barbaadan subscribe godhuu hin dagatinaa akkasumallee viidiyoon nu gadhiisnu akka isin bira dhaqqabuuf mallattoo notifiikeeshinii bantanii guyyaa guyyaan hordofuu hin dagatinaa qophiileen keenya kafanitti fufu qophiin har'aa asumarratti kan goolabamu ta'a qophii itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.